Ashamarka fuudhee jaalatamtoota akka bajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalattanis abdiin qaba. Ijoollee hedduun gaafii garaagaraa nagaafattanii haaluma jireenyaatiif natti hin mijanne isinii fi hin deebisne jechuudha. Gaafii garaagaraa keessanii kaleessa viidiyoon gadhiisne natti toludha baateeti jechuudha. Akkam jirtu fayyaa jirtu yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuudha yeroo hundumaa viidiyoon atattaman akkasiin bira ga'u godha. Ijoollee hedduun nagaafattanii turtan waa'ee manaa irratti keessattuu jechuudha. Keessan nagaafattanii gara telegiraamiitiin gara waatsaappiitiin akkasumas immoo karaa garaagaraatiin warri nagaafattan jirtanii garuu maal seetanii natti hin mijanne. Yeroo natti mijateetti garuu isiniif deebisuudhaaf dhufee hin jira jechuudha. Naannoo kanatti lafa bitee hin jira naannoo maatii jirtutti gatii amma nama lama sadii gatii mana qarshii hagamii mana tokko eegalee xumura kan jedhudha jechuudha kan gaafatame. Kana deebisuudhaaf immoo yeroo hedduu isinitti meera ani ogeessaa miti tokkoffaa isa lammaffaa immoo ogeessa yoo son gaafadheeras namoota mana ijaaran garuu amma sa'aatii kanatti fi sa'aatii biraatti iyyuu garaagarummaa qaba jechuudha. Mini tokko har'a bittanii yoo galtan torbee har'aatti waan nuti xiqqaasaa dabaleeti kan argamu jechuudha. Kanaafuu baay'ee ulfaataa gimmitiidhaan akkasuma dubbachuun jechuudha. Yeroo darbeellee waa'ee kana sitti dubbadheen ture. Akkasuma nagaan isiniin jechuun wallaalee miti ofii kiyyaa uume garuu maalidha? Wanti sirriin taane tokko yookiin informationii sirriin taane tokko oduu isiniif dabarse boru natti gadduu dandeessanii isa biraa immoo natti amanuu dhiisuu dandeessan kana booda jechuudha. Kanaafuu gaafadheera nama saniyyuu nama ogeessa mana ofiisaatii hojjetee xumuru gaafadheera. Sa'aatii kanatti guyyaa tokkoon miti miini manaa kan bitamu yookaan immoo amma fakkeenyaaf wanta akka qorqorroo yookiin muka yoo ta'e malee wanti akka simintoo bolokkeetti maal kun hagamii akka ga'u inniyyuu gimmitiidhaan malee amma kana jedhee wanti inni beeku hin jiru jechuudha. Amma kanatu qaba fakkeenyaaf kilaasii 3 warra kilaasii 4 walli akkasumas immoo manyita beetii fi saalonii tokko bicha ijaarrachuu barbaadan kanaayyuu salphaa miti jechuudha. Amma kana jedhanii dubbachuudhaaf maaliif akkuma duratti isiniin jedhe amma fakkeenyaaf har'a oduu akkasii isiniin jedhee ta'u amma fakkeenyaaf namoota baay'ee jiran jiibsanii fi intini hojjechuudhaaf qofa jechuudha. Jiibsanii fi qalamii duwwaadhaaf kontiraata fudhatanii achiin gaafa isaanii fudhatanii guyyaa lama booda jechuudha mi'a isaanii bitachuudhaaf gaafa dhaqan itti dabalameetu awwaaxa'uu illee garuu sababbii tasmaamaaniif duwwaa jechuudha. Sababbii itti waliigaltee barreeffataniif kan hojjetan jiran jechuudha. Akkasitti immoo dogongora guddaa tokkoffaa namni tokko hojii itti gammadee ta'u itti argatee ta'u hojjechuu isinii baannaan anti kasaru taanaan isaafis bu'aan qabu jechuudha. Isiniif illee akkasuma isin gammachiisuu dhiisuu danda'a hojiin inni isiniif hojjetu. Sababni isaatis namni kamiyyuu kaffalteedhaan ala namni hojjetu hin jiru. Waliigaltee isaanii barreeffataniirani waliigalteedhaan booda garuu guyyaa 2 3 4 keessatti wanti mi'a kamiyyuu mee gabaa deemaa ilaala. Wanti tokko jechuudha wanti xiqqaan wanti birrii 100 kaleessa gaafadhee har'a yoo deebi'ee gaafa 50 yookiin 20 dabaleeti kan nama eegu jechuudha. Kanaafuu yeroo akkana isiniin jedhu jireenya isin sodaachisu osoo hin taane haaluma bakka qilleensatiitu akkas ta'e haaluma qilleensatiitu akkas ta'eera. Kanaafuu homaa gochuun hin danda'amu isiniin jechuu barbaadeen warri gaafii akkasii na gaafattan dhiifama naaf godha. Gaafadheen jira akkuma isiniin jettan namoota ogeessota naannoo kanatti ni argamu baay'een isaanii jechuudha. Mana akkamiin ijaartanii xumuruu ni dandeessanii maal jennaan akkanatti tilmaamuudhaaf baay'ee ulfaataa beekuu danda'a garuu guyyaadhaan meeshaa waan dabaluuf akkas jedhee sitti muudhaaf natti hin tolu naan jedhaniiran jechuudha. Kana fakkaata uumaa gochuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf lafaayyuu jechuudha yookaan miti meeshaa gabaarra deemtanii bittan isaanii baay'ee salphaa wanta antinidha jechuudha. Garuu bakka meeshaan jiraa bitu meeshaa bituudha. Dhiifamaa bilbila jedhuudha seenee yaadaan kutee jira yaada kiyya akkuma namni duratti isiniin jedhee lafaayyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf meeshaan wanta daqiiqaatti dabaluu danda'u tokko waan sin ajaa'ibu jechuudha. Amma guyyaa kaleessaa shunkurtii fi antiniin jechuudha. Shunkurtii zayitii akkasumas immoo timaatimni maal kun jechuudha. Guyyaa tokko hin dabala guyyaa tokko amma fakkeenyaaf timaatimni dheengadda kana birrii 25 ture har'a birrii 15.
shunkurtiin dhengada birrii 35 ture dhengada birrii 32 ture ara birrii 38 inna meeshaan hundumtuu akkas jechuudha bakka meeshaalee elektirisiitii meeshaan ittiin hojjetamu laayik jibsanii simintoon hin jiru gonkumaayyuu muktii waan hundinuu jechuudha waan hundinuu wal jala dhahee jira wal jala dhahamee jira waan isaan beeku inna warri waa'ee manaatiif viidiyoo na hojjedhu ta'anii nagaafattan andiifama naa godhaati dhugaa isin jedha amana isin jechu garuu waan tokko isinitti munan barbaada saa garaagarummaa mana dhoqqeedhaan ijaaruuf mana simintoodhaan ijaaramu garaagarummaa qaba garaagarummaan isaatis manni simintoodhaan ijaaramu wal qixxaayee hin bareeda jechuudha wal qixxaayee hin bareeda umurii qaba manni dhoqqeedhaan ijaaramu yaa akkuma beektan ittiinidha bakka manni dhoqqee mana dhoqqeetti hin beektu baadiyyaatti mana akkamii keessatti akka guddatan hin beektu hundumti keessanuu jechuudha ijoollee nuti ijoollee wal fakkaataadha waan ta'aniif jechuudha guddinni keenya yookiin dhaloonni keenya kanaafuu nama tokko isin keessaa miibii mana namaatti kan guddate akkasumas immoo mana seeraan ijaarame mana bolokkeettiin ijaarame keessatti kan guddate garuu ammaaf jechuudha garaagarummaa xiqqoo ishee jiru maalidha mana warri ijaaruu barbaadan siminto bolokkeettiidhaan osoo ijaarratanii baay'ee gaariidha dheedhee ta'u yaada keessaniif sheer godhuun barbaada sababni isaatis muka jettanii gaafa nama lassan nama siniif jirchiif hojjetu nama siniif mana siniif hojjetu sanii wajjin garaagarummaa mana dhoqqeettiif mana simintoodhaan hojjetamu garaagarummaa guddaa qaba waciin isaa qixxee ta'ee osoo jiru jechuudha baasiin isaa qixxee tokko ta'ee osoo jiru garuu manni bareedaan irraa akkasumas umurii dheeraa qabu mana simintooti kanaafuu ani wanti isin gorsuu barbaadu warri mana ijaaruudhaaf yaada qabdan mana ijaaruu barbaadan mana simintoo ijaarradhaa isin jechuu fedha jechuudha. Kanaaf akkaataa warri biraa immoo yaa'u dhiifamaa kanaa gootan abdiin qabu sababni isaas manaaf danda'amu dhugaa isin jedhanii yaallee hin jira jechuudha. Gatii isaa bareedaa hagam akka fixu bareedu isin viidiyoo hojjechuuf hin ture gaafachuun kiyya garuu ogeessiyyuu hin beeku jechuudha. Kana unkaana naamti ogeessa yu gaafate agana naan jechuun danda'u jechuudha sababni isaatis arra akkasnaan jedhe egas yaa'u isin beektan haala jireenya Itoophiyaa namni kamiyyuu amma 300 roosiin jedhe 100 kennitaniif daganaa yookiin 50 20 40 akkasitti kennituuf malee 300 isin jedhe 300 nu guyyaa tokko kennuuf hin dandeessan hundumti keessan ni beektu jechuudha tokkoffaa amanteen hin jiru lammaffaa immoo miini dabaluu danda'a qannasuu danda'a kan jedhura kan ka'e jechuudha namni namanuu inna isaafillee akkasuma guyyaa tokkotu wanta bitoodoo ta'eeti jechuudha guyyaa tokkotu wanta akkanatu na barbaachisa jedhee wanta bitoodoo ta'eeti amma odoo bitee illee jalaa baduu danda'a laalama fakkeenyaaf simintoo biteetoo iddoo mana keessa dirqama kan godhamu qabu alan taa'u kanaafuu wanti baay'een kan badu jira jechuudha kanaafuu haala kanaan na siradda'ee na hubachiise ani guyyaa akkana jedhee sitti mun danda'u naan jedheera jechuudha kana fakkaataa dhiifama na godha warri waa'ee mana nagaafatanii ta'uu hagam akka fixuu danda'u isinitti himne turtii gaariif hawaa chaanaalii kana faaraa warri taasisan sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a mallattoo bilbilaas kan tuqaa akka daddabees viidiyoon kosiin qaqqabu turtii gaarii